jirtan nagaa keessan gannee maatii YouTube ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessan nagaa goote maatii gannee YouTube akkam jirtan nagaa damti anis nagaa goote akkam jirtu har'a nyaata hojjechaa jira jechuudha. እና inni kuni ruuzii fi burtukaana jechuudha. Walitti hojjedhe lafa godhan jechuudha. Fuula kumaa sajaan godhadhe jechuudha. Amma nyaata hojjechuunidha. Intini wayii xabbaseen ture jechuudha zayitii. Inna fuuli kun na diddiimatee jira jechuudha. Nan dibadha. Ganni akkamitti hojjetattee waan jettanii waan gaafachuu barbaaddan komantii jalatti intini jedhaa itechifadha siniifan hojjedha jechuudha. Maaliif እና ዘይት ጣው እንትን ጀደን ቶረ ጀቹዳ ፉል ኮም ኩን ነዲዲ መቴ ጅረ ጀቹዳ እና ፉል ከያንገተን ጅራተኒ ጋፈ ዱራ ጀቹዳ አከተተኝ እንተ አማ ነንዲ በደ ጀቹዳ እንትን ይንስን ጅረ ጀቹዳ ሙዚ ፍሬ ተኮት ኮዴ እን ኩኒ ብሻን ሙዚ ተጀቹዳ ፍሪጅ ከሰን ወደ ደም ፍሪጅ ከሰ ባሲ እና እተን ፈየደ ማለቹዳ እንዲ በደ ኮንትሮልና ተሽያ ከሰ ዋለ እንጅሩፍ fuuli ko baay'een intiin jechuudha. Mindino gaazin bakka baay'een gubee jira jechuudha. Fuula ko naddi badda jedhee ta'an jechuudha. Arkitanii kun shaarrooti jechuudha. Kan hojjedheen irraa dibadhee lafa godhe jechuudha. Silaa guyyaadhaan dibachuu hin eedu jechuudha. Guyyaa iddoo oolan dibadha jedhee ta'anii egaa ganamaatii nyaata hojjechaa ture jechuudha. Fuulli ko harkaan kitanii barbarii ta'ee jira jechuudha. Baay'een gubaa jira jechuudha. እና ዋቀየው ከነከሰን ዋዋስ ጀቹ ኑጋ አከነት ሆጀነ አከት መከራ አርጊኔ ሆጀነ ሜቃ ከኘቱ ኦሶዋን ተኮ ሂንጉዱ ፈቴን ቢየት ገላ በቃ ዱጋ ረብ ጀቹ ሜቃ ከኘ ወጋ ሜቃ ቢያው ማከነት ጣራ ጀራ ከንጀሩ ጀቹላ እና ዱጋ ረብ ፉሊኮ ባይ ተኮ ናቆ ዋጃ ጀቹላ ቆራ ከነ ደደፈ ኢትዲባለ ጀቹላ Kinooti akkuma argitan muuzii takkitti tanaafi isa kana walitti dabaleen diwadha jechuudha. Innaa isinis akkasitti wanta mana keessa jiru itti fayyadamaa hin sin jira. Kaameraan nutti gabaabbatee qumatiin baaseera. Innaa isa itti fayyadamaa jechuu barbaadettanan jechuudha. Dhugaa fuulli koo baay'ee tokko hin ta'e jechaa jira. እና ሙዚቃ እንትን እያለ ማለት ደምናሽ ኪኖቲ አኩማ አርግተኒ አካሲተ ተጣጣ እንደራይቻላ ጋር ህንዳት ልጅ ማለት ናማቱ ማንጀራ ይጫወት እንገተነት ወንጀሌን ሶዳ ያለችውና እና እንትን የተያዘችውና ከዛ አማን እንዲበዳ ጀዴተናል እንዲበዳ እዱን እንደምንት ኡፌተናል ካሜራ አብይቹዳ እሱ ውሽ ፉሊኮ ባይ ተኮነ ጉባቴ ትሬ ዱጋራ ቢጀቹዳ ዱጋኒ እንደንደው ጀቹዳ ይብዳ እና ባይና ኦደም መጋሩ ሶማ ከተና ምትቀበናው በቃ እና ሲኒስ አካሰት ዲበዳ ይቹዳ nanya ticha si mo sin tene nagar si seto la wana ticha dalat bani nyata sani kana jechuudha. Yaa ka hojjechuu bichaadha. Yaa ka ingidi jaalatti mattee akkasitti dibadha jechuudha. Inni fixu jechuudha. Ganama yoon ka'e jechuudha. Isa kanaan dibadha jechuudha. Yaa ruuziidha. Isin kanaan hojjedha jechuudha. Haalli natti hin mijaanne viidiyoo duraan guyyaatti hanga difura. Malite guyyaadhaan hojjedha magaru natti tola hin jiru jechuudha. Na tokko yoo mana deeme tokkotu mana ta'a tokko yoo mana deeme tokko mana ta'a bakka sitti hin tolu jechuudha. Namitti tiyallee baay'ee mana teessu garuu na gartani nama lobbo manatti qabbanee dhugaa baay'ee tokko na gube jechuudha. Dhugaa rabbii akkuma waan ibiddinarra jiru natti fakkaate dhugaa waaqa jechuudha. Innaa yoo beektaa kuusaa hin beektu miti asirraa kuusaa hin beektani maaltu kuusa wallaalee innaa
bakka isan hojjechaa ture jechuudha. Isan xabbasaa ture bakka gaarii baay'ee na gubate jechuudha. Hundi koo dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa amma akka kanatti nan taa'a. Argitanii akka dhugaa waaqa amma baay'ee tokko natti qabbana akka waan nama taljii firiijii keessa baasee dibate sanan ta'e dhugaa waaqa jechuudha. Intini goone garuu jechuudha hin daakneen intiniidhaan jechuudha maaliif sagalee qabaa intala takka mana jirti jechuudha namitti hin diyyaa garuu mana jirtu isheen manaan baatu jechuudha. Xabbaaqeetii yaa'eessa deemti jettaniiti yoo madaamiin mana baate isheetu na rakkisa maaltaan wayii mana dubarri jirtu moo wayii haa waaqayyo goofta rabbiin siniin teessisee mana dubarri guddoon mana jirtu dhugaa waaqa dubbachuudhaaf በጣም ችግር ነው እናንተ ሰው አርግተኝ argitanii innaa amma akka kanatti ta'a jechuudha. Galqa soddoman ta'a akka kanatti yeroo kushina kiyyamoo inni kun sun goggogaa bakka dhiqanneetu akka biraa deemna akka ammoo sila maa hojiin biyya raawwan dubatu ko sifixa malee dhugaa waaqa amma si yoon bahe amma sa'aatii meeqa sa'aatii torbooda kushina jiraa gannan kanaan booda immoo cidaatii deema jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf nyaata qopheessee ijoollee mana barumsaatiif cidaatiin deema jechuudha. Akkasitti jiraachaa jirra rabbiif galanni haa ta'uti waanuma keessa jiranitti galateeffatu. Isinis immoo akka kanatti fayyadamaa yeroo madaamiin keessan mana jirres yoo madaamiin keessan amalli shiqashtiis ta'e immoo birumatti fayyadamaa isiniin jedha. Muuziin takka maal silaasaa yaada birqii godhu malee kitanii dhugaa rabbii amanatti qabbanaa jira. Maal boodara gubadhee dhugaa waaqa nama intini keessaa si olii galanatti ta'e እና አማ nyaatalee hojjechaa nyaatalee waan inni jidduudhaan sinifan waraaba fuullee kana maana fakkiin haa ta'u daqiiqaa 30 booda ammoo nyaata waan tokko sinitti agarsiisa. Mistira madaamii hunda sinitti agarsiisa. Inna lamanii akka jechuudha. Lamanii intiniidhaan jechuudha. እና ኩሳ ዘይቲን አጣበሰ ጋሩ ኬሳ ሳንቲም ተጀረቹ ኩሳ ስለተና ነገር ሲሰፍላ ለሚዳ ከዛን ኩሳ በለበሚዳ ያኔ ኮንተክ አኑ ገሩ ለየት ነገርኛ ታከናለች ነው እንዴ ኮንተክ እንደራጅራቹ እንደራገሩ እና ሰማተና ደረጣለች ወደ ተለይ ማለሽ ምን ይሄዱ ዱቄቲ በቆሎ ነው ሰከና እንትን ይላል ቻንት ወርደቹ እንዳለማሮ ከዛ ብሻንት ቆሽ ባጭሳ in argamu ሄዳ ኦ ማይ ጋድ ሶ ሄዳ ዘንተመለቱ እናንተ ከናቴ ዱቄት ተንጠራይ አካታዋል ያ ግን በሻንት ቆሽ ጣቢት ጎን ጎናም ባርባክ ተሰጀቹ አማን ዱቄት ሳውሊ ወደ መንጋዱ ሰጥ አከማለስ ጋጎላ ምናምን አከሽን ጎዳን እንደተራ Gitani እና ኮርከታን ሻንጥ ቆሽ ይጥቆለጥ እንደራዋል ተጣ አሲት ሞይሳ ከና ይቶላ ከና ቢምቤ ተንጀሪ ያደ ድስቱ ከና ፈካታ እና ከና ተፉለኮ በስ ሰና ጎደ የቾላ ዱጋራብኝ አንተ ከና እንጃለዶ የቾላ ባየቱ ኩፉለ ከንተኒ ሲጀራ የቾላ ሲታበሰ ለፈስ ጎደ የቾላ እና ይሰከና የቾላ ኩሽና ገሰከና ተርቲዛ ወደ ሰከና
Kun maal wettan kuusaa silaa hin beektanii kuusaadha jechuudha. Keessa isaatti foon qaba jechuudha. Foon daakamaa kun bishaan isaa gubateedha. Bishaan kana keessa hin kaasa jechuudha. Hin jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf nyaata kana jechuudha. Yoo giddii wanta mana qabeef hundi adda malee jechuudha. Yaa labirri biyya namni sana. Innaa kana akkuma argitanii deebi'een jira. Foonni kun baay'ee tokko goggogee jira jechuudha. Lafarratti goggogee jira kan dibatti. Amma immoo namni kadda jechuudha. Hojii akkuma argitan viidiyoo jidduudhaan itti gashamtu jechuudha. Nyaata hojjechaa otumaan hojjedhu sa'aatii madaa miti hin tuqne sa'aatii kootitti sin buune hojii biyya hojjechaa fuula kootittis immoo maasachaa godhadheen jira. Innaa amma namni kadda jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii dhugaa rabbii maal boqonnaan argate jechuudha. Amma namni kadda fuula kootii dhiqadhee walitti deebiin namaan akka fakkaatu ofirraa hin dhiqaa. Dhugaa baay'ee dasna jedhee jira fayyadamaa isaa ishee. Maaliif ani wanti siniin xalam ofii kiyya waan itti fayyadameef ilaalle siniif hin jedhu jechuudha. Maaliif jennaan cubbuudha jechuudha. Waaqayyootiin jaalatu wanta ofii kiyyaaf fayyadameef sinii qabadhee jira jechuudha yeroo maraayyuu. Akkanas hin jedha nama dhiqadhee walitti deemina. Kanaati akkuma argitan dhiqadheen jira dhugaa dubbachuudhaaf isinis fayyadamaa isiniin jedha. Argitanii ammoo labbuuf dhugaa rabbii jechuudha. Mastaawatii keessatti dura of ilaalee foonni koo jechuudha. Boqoon biyya kuniif kun mukukulana ta'e dhugaa dubbachuudha. Inna maalan ta'e jedheen kan sambu'ala waan kalee fayyadamee itti fayyadamee waan jechuun ani fuula koo duraayyuu nan akka bakka wajjulu maaliif fuulli koo baay'ee gurrii qaba jechuudha. Inna akkasitti dibadhaa laala jechuudha. Hababaasin fakkeessa jechuudha. Walaaf yerisiin hin barbaachisu ofiif jireenyi waddalee jira. Abbaan manaa keessan birreessa fuudhee feerii maal kotota kana isinii bita jechuudha. Ofii keessanii fuula keessan bareechifadhaayi. Argitanii waan tokkoyyuu hin qabu. Kan koo amma galata rabbii duraan baay'ee fuulli koo intanii ture jechuudha. Amma yoo sanuu kushiina jira mabraatiin sirriitti dhifu. Inna amma immoo eegan akkas godhee waan radhee intaniin dibadha jechuudha. Taljii jechuudha. Taljiin firiijii keessa kan jiru fuudhee tanana zala xiqqoo ishee dibadha jechuudha. Qoricha yeroo fuulli keessan akkanatti si oo'e kana deebisee immoo warri hirriba dhabdanii halkan janarra isaa ta'u maalirra kan maltan jechuudha. Zala yoo isin gurraacha qoricha jechuudha. Amma taljii isaan fuudhee tanana taljii isaan dibadha. Kanaati taljii tana takkitti fidadhee dhufeera nageechi. Sumama akkam qorra dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko qorra. Innaa akkasitti dibadhe jechuudha argitanii. Baay'ee qorra jedhaan shangaadha jechuudha. Azzana baay'ee dibattanii maaliif hirriba fa'aa dhabdanii warra taa'uuf kan janaadha isaa ta'u mini yoo dhafillee haa ta'u akkasitti itti fayyadamaa jechuudha. Akkasuma akkatti dassi nama jedhu naan ta'e. Innaa akkanatti itti fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf akkatti dassi nama jedhu bakka yoo sitti qabbanaa dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti fayyadamaa siniin gara fuula keessa argitanii. Innaa akkatti nyaara keessa jara dibadhaa iji keessan jala akka hin gurraachoofne jechuudha. Innaa abbaa manaa keessa wacii tokkoon illee kana illee irraa cuftan qorichaa fuula keessa wantoota tokko fayyadamee kana akkanatti itti fayyadamaa argitanii. Innaa akkatti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyyarraan jaalattan jedhee abdiin qaba. Maal dhugaa baay'ee tokkotti gammadeen jiraanii yoo jaalattan laayik godhaa saskiraayib godhaa warroonni maatii naaf hin taane maatii ta'aa isiniin jedha na jajjabeessanii. Anis immoo amma danda'ee viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjechuun naaf mijaachaa jira dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa guyyaadhaan isin guyyaa lamaan hojjedha jechuudha. Inna warroonni maatii naan taane maatii taa'ee ganni yuutuubiidhaaf maatii taa'ee jajjabeessaa hin tayyoo qashtii sana siniin jira. Of jaalatu akkasitti jechuudha.
እና ቪዲዮ ገራ ገና ፈካታ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ ይሄን ነገቲና እንሰን ጀራ አማ ቪዲዮን በራት ወልት ደቡልት ነጋለን ነፍቱራ ያደ ከሰን ሞ ኢፍሰዳይ ሩዚ ብሻ ሩዚ ከሌሰን አከሚት ወጀት ማላ ከሲተነት ሲና ቆጀዱ በርባደኒ ኮሜንት ጀላቴ ይፈዳ ያደ ከሰን እንሰን ጀራ እና ከፈካታ ኪሎ ቪዲዮ ገራ